Wanti Google immoo nama ajaa'iba. Yeroo jalqaba bilbila binne irraa kaafne hanga har'aatti wantoota nuti keessa seenu hunda kan ofitti guuru yookaan immoo seef kan godhu Googleidha. Googleen icciitiiwwan keenya hunda isaa ni beekaa jechuudha. Akkamitti ofirraa akka cufuu dandeenyu viidiyoo har'aa keessatti waliin ilaalla. Hanga dhumaatti turtii keessan nu faana taasisaa. Yoo nagaa keessanii maatiiwwan chaanaala keenya bakka jirtan maratti nagaan kosinaa qaqqabu. Har'as immoo viidiyoo ajaa'ibaatti walitti deebinee jira jechuudha. Viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu viidiyoo barbaachisaa ta'edha. Viidiyoon kun haa ta'uyyuu malee egaa yeroo jalqaba bilbila bittanii kaaftanii hanga ammaatti icciitiiwwan keessan kuusee kan isiniif seef godhee kaa'u Googleen jechuudha. Isa akkamittiin haquu akka dandeenyudha jechuudha. Yeroo jalqaba bilbila bittanii kaaftanii hanga har'aa fayyadamtanitti isa Facebookii keessa seentan, isa websaayitoota garaagaraa keessa seentan, wantoota garaagaraa ilaalaa ooltan mulu seef godhee kaa'aa jechuudha. Googleen isa akkamittiin haquu akka dandeenyudha jechuudha. Icciitiiwwan keenya immoo baasuu ni danda'a jechuudha. Yeroo bilbila gurguruu jechuudha. Kana malees immoo namni seenee arguu ni danda'a jechuudha. Namoonni haxxee ta'an namoonni waan kana beekanii jechuudha. Icciitii kana hunda akkamittiin dileet akka gochuu dandeessanidha jechuudha kan waliin ilaallu. Hanga dhumaatti turtii keessan nu faana taasisan isin jedha. Viidiyoo kana akka jaalattan itti amanaa jechuudha. Gara barnootaatti otoo hin deemin dura kanneen YouTube chaanaala keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isin jenna. Gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti nu gaafadhaa. Viidiyoo kana immoo laayikii tuquutiin eegallaa. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tole gara siitingii bilbila keessanirra ni dhaqxu jechuudha. Bilbilli siitingii dhabee hin jiru akkuma kanaan dura dubbachaa ture kan dhabee hin jiru jechuudha. Sana booda yoo isiniif hin dhufu ta'ee siitingicha barbaaddanii argachuun isinitti ulfaata ta'e bakka sarchii kanaatti na duuka deemuu ni dandeessu jechuudha. Akkaawunti kan jedhu ni barbaaddu yookaan immoo kan keessan Google jedhee isiniif fidus ni danda'a jechuudha. Akkaawunti kan jedhu ni barbaaddu jechuudha. Kunoo ani argadheetan jira akkaawuntis jedheen naafidee jira jechuudha. Akkaawuntii sirraa ergan argadhe Googleen tuqaa jechuudha. Kunoo akkaawuntii sirraa Googleen tuqa. Sana booda manage your Google account kan jettu kanarraa si'a tokkoof tuqaa jechuudha. Siitingoota jiran hunda balleessuudhaaf kanarra dhufuun dirqama ta'a jechuudha. Baay'isee salphaadha. Garuu immoo miidhaan isaa guddaadha jechuudha. Kanaaf immoo seentanii haquun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Kun asirraa home person info kan jedhu jira. Sana booda data and privacy kan jedhu kana jira jechuudha. Ishii kanarratti jechuudha kan sin waan hunda to'attanii jechuudha. Icciitiin keessanis kan ba'uu danda'u jechuudha. Data and privacy kan jedhu kanatti darbitu jechuudha. Isa tokkoofi kunoo darbeetan jira. Kun asirraa web and app activity kan jedhu kanarra si'a tokkoof ni tuqxu jechuudha. Kun ogaa erga tuqxaniin booda activity controls jedhee isiniif fida jechuudha. Kana booda gadi ni siqxu jechuudha. Kun asirraa gadi ni deemtu jechuudha. Gara dhumaatti manage all web and app activities kan jedhu kanarra si'a tokkoof ni tuqxu jechuudha. Icciitiiwwan keessan hundi as jalaa jechuudha kan inni jiru. As jalatti to'attu jechuudha. Wantoota garaagaraa asitti dileet gochuun dirqama jechuudha. Sana booda gadi buutanii icciitiiwwan keessan hunda ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kunoo waa'ee kilaapsii find your kana isin barsiistetan ture viidiyoosa appicha yeroon buusu seef naaf godhee jira jechuudha. Kunoo appiisa kanas illee buuseetan jira. Appii kanaanan siniif waraabaa jira amma. Kunoo akkanattiin jechuudha. Akkanattiin icciitii koo hunda gara nan isheen waan nan tuqe hunda isaa kunoo asirra naaf gaa'ee jira jechuudha. Waan baay'ee nama dhibudha jechuudha. Isin immoo seentanii dileet gochuun dirqama isinitti ta'uu qaba jechuudha. Kunoo asirraa kan sin dileet gotanii auto dileet on kan jedhu kanarra si'a tokkoof ni tuqxu jechuudha. Sana booda kunoo asirraa ji'a 18 kan jedhu kana gara ji'a 38tti ol butuu qabdu. Sana booda next kan jedhu kanarra ni dhuftu jechuudha. Nooshii kanarra next nu gootu jechuudha. Sana booda kan dhumaa conform godhii isin jedha. Ji'a 38 jechuudha. Ji'a 38 jechuun herreegdanii bira ga'uu ni dandeessu jechuudha. Waggaa lamaaf waan akkasiiti jechuudha kan inni turu. Sana booda immoo deebiftanii ammas akkas gochuun dirqama isiniif ta'a jechuudha. Ji'a 38 booda deebi'ee seef gochuun ni jalqaba jechuudha. Kanaaf immoo akkanattiin ji'a 38 booda waggaa lamaaf wayiin booda jechuudha deebitanii akkanattiin dileet gochuu ni dandeessu jechuudha.
kan dhumaa konformi gootuun ni dhugoomsituufi jechuudha. Go it kan jedhu kanarra ni tuqxu. Kun akka delete isinitti himaa jechuudha. Kun asirraa successful jedhee jira. Go it kan jedhu kanarra ni tuqxu. Kana caala delete jira jechuudha. Kanaan booda ji'a amma ji'a 18tti save isiniif hin godhu jechuudha. Wantoota isin galakkiftan jechuudha. Wantoota isin keessa seentan save hin godhu jechuudha. Kanaan booda Google'n akkanattiin jalaa ba'uu ni dandeessu jechuudha. Salphina kana jala viidiyoon har'a viidiyoota kanneen kana dura barsiifne hunda isaa irra baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Isinis immoo murteessuu ni dandeessu jechuudha. Akkanattiin haqxanii icciitiin keessan akka save hin taane gochuu ni dandeessu jechuudha. Barnoonni irraa akka isinitti tole akka jaallattan abdii guutuudha kanan qabu. Anis immoo isin fayyada jedhee waan ifan fideefi jechuudha. Irreebitii warroon haaraa taatan amma subscribe godhaa isiniin jenna. Viidiyoo laayikii kana immoo baay'isaa isiniin jenna. Namootaaf immoo share godhaa irraa fayyadamu waan ta'eef gaaffii qabaattan comment irratti nuuf barreessaa isiniin jenna. Next viidiyoo ibidda ta'eetiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf ta'a.